caasaan qabnu caaseffamni inni qabuu fi humni namaa inni qabuu fi riisoorsiin inni qabuu fi akkaataan deebisnee ittiin wal dorgomsiisnu immoo garaagartummaa guddaa qaba. Hundumti keenya iyyuu caasaa of harkatti qabannee bulchaa jirru faana wal bira qabnee madaallee maaliif kun ta'e kan jedhu laaluun hin barbaachisa. Fakkeenyaaf godinni Arsii Lixaa godinaalee Oromiyaan qaban keessaa godina baay'ee giddugaleessa jedhamudha. Shawaan Baanis haala wal fakkaatu. Godinaaleen caasaa gurguddoo humna namaa gurguddoo bulchiinsa gurguddoo of harkaa qaban uummata bal'aa of harkaa qaban sadarkaa barbaadamutti miti kan isaan deemaa jiran. Magaalonnis qixuma sanii. Magaalonni kutaa magaalaa meeqaan of harkaa qaba aanaa meeqaan of harkaa qaba sana qabadhee meeqaan hojjedhe kan jedhu sana of laaluun hin barbaachisa jechaadha. Kanaaf madaalliin kun akka caalmatti of sakattaanu of laalu gochuu danda'utu irra jiraata. Hundaa ol madaallii koreen teeknikaa koreen olaanaa naannoo sadarkaadhaan jiru gaggeessee kennee olitti immoo uummanni keenya nu madaala. Uummanni bulchinu sadarkaadhaan uummanni nu hooggan nu madaala. Gandoota asitti madaalamtanii dhuftan, aanolee madaalamtanii dhuftan, godinaalee fi magaalota madaalamtan uummanni isin bulchitan maal jedhaa kan jedhu sana immoo sirriitti ilaaluun of sakatta'uun hin barbaachisa jechaadha. Hundaa ol madaallii kanaan caasaan miira dorgomtummaan akka keessatti uumamu gochuun hin barbaachisaa. Inni kunis ta'aa dhufee jira. Seektaroonni tokko tokko godinaaleen tokko tokko fooyya'insa olaanaa agarsiisaa dhufanii jiru. Inni kunis bara dhufus cimee akka itti fufu abdii guddaa qabna. Akka waliigalaatti raawwiin keenya bara 2017 milkaa'inoota hedduu hanqinaalee fi qaawwa hedduus kan of keessaa qabu. Milkaa'inoota keenya caalmatti cimsinee kan itti fufu hanqinaalee keenya immoo irraa barannee qaawwa jiru guunnee bara 2018tti tarkaaffii olaanaa kan itti fudhannu ce'umsa guddaa keessa kan itti gallu sosochii olaanaa keessa kan itti gallu ta'uu danda'utu irra jiraata. Isarratti hundi keenya iyyuu gama hundaan jabaannee hojjechuu xiiqiidhaan sochoonee ce'umsa barbaachisu fiduudhaaf akka jabaannee hojjennu asumaan imaanaa isin jechuun barbaada. Kana gochuudhaan qaawwolee kanaan dura turan sirriitti dhiphisuudhaan ce'umsa barbaachisu fiduudhaaf sirriitti gama hundaan namni martuu irratti hojjechuu qaba kallattii jedhu kaa'uun barbaada. Hundaa ol bara 2018 bara baay'ee murteessaa. Bara baay'ee murteessaa kana mul'atoota qabanne karoorota qabanne milkeessuudhaaf hawaasa keenya sochoosnee carraawwan jiran hundatti gargaaramnee dinagdee keenya caalmatti bu'a qabeessaa fi qulqulluu gochuudhaaf hundi keenya iyyuu jabaannee harka wal qabannee akka hojjennu asumaan imaanaa jechuun barbaada. Qaawwawwan jiran jabaannee asirreessinu